Maalif digda godoo jaalala waliin ijaarranne maada goota hadhaamsa jaalala waliif dhaamanne naa jalana Uri abba aduba, urra barra sete, alla danza, garana dog fate, narra galgala innaa haasaasani waa'ee maaliit irratti waa'ee lolaat irratti haasaammoo naguma wal gaafatanii akkuma maatiitti waliin haasaammoo akkamitti waliin haasaan Andu'aalem Gosaa fi haati Qananiinis akkamitti haasofsiiste haati jechoota isaa fayyadamanii osoo hin taane waan akkuma maatiitti waliin haasaammoo akka lolli isaan jidduu jiru wayiitti haasa'an. Wanti dhimma akkas dhimma lolaa jedhamu yoo jiru taphatanii kolfanii wajjin haasa'anii akkamitti waltanii raata nyaatanii dhuddanii buna jedhanii taphamaa jechuudha. Guyyaa hundaa baay'ee yaaddi baay'ee sodaattii fi Andu'aalem nyaata baay'ee yaaddutti baay'ee sodaatu akka guyyaatti al lama sadii sagalee isaa otoo dhaga'in halkan otoo daawwanii oolteen bultu galgalas akkuma turaa wajjin taphatuutu wajjin taphatanii maal jedhanii rakkoon tokko akka hin jirretti dhimmi tokkos keeziin tokko akka isaan gidduudha hin jirredha akka itti haasa'ame normaal nama nagaa ta'anii haasa'anii kan bulanidha malee dhimma rakkoo tokko waan garaagaraa waan taasifame hin jiru akkuma duraanitti normaal nagaa wajjin haasa'anii wajjin taphatanii nagaa waliin bulanii wal gaggeessan malee dhimmi lolaa keeziin garaagaraa gonkumaa wanta akkasii dhaga'amee hin jiru. Qananiinis nama lubbuudhaan dabarte kunis akkasumatti waanuma nagaa waliin haasa'anii. Nagaa normaal nama sadii mana keessa yeroo politti Andu'aalem Gosaa hin jiru. Okay, amma bakka lubbuun ishii itti darbe jedhamu kuni mana jireenya isaanii keessatti moo eessatti? Mana jireenya isaanii keessa. Jiraatan fooqii shan afaan kireeffatanii waan ta'eef nama sana baatee gad of lakkistee kan nageenya akka achi kan nutti himametti jechuudha. Namni tokko akkamitti akkasuma gochuu danda'a calliseetuma amma obboleettii Andu'aalem Gosaa Qananiidha nama sadi ta'anii waliin jiraatu jechaadha. Isheen hojii hojjetis balaa soo jiraachuu baatte kalee galgala kan jiran garuu akkasittidha. Amma kan du'ee kun amma kan kana qabatama kana waan hin jedhu hin beeku. Wanta nagee kan ilaalan beeku. Harmeen isaa hoo amma eessa jiru akkamitti jiru? Harmeen isaanii namaan qabamanii deemaniiru garuma Finfinnee deemteerti gara hospitaalaa imalteerti isheenis. Haalli isaan irra turan akkam ture yeroo kana dhaga'anitti? Baay'ee nuunaatee wallaaltee maal taatee namni yaa'ee sosobee wallaaltee xiqqoo tasgabbooftee hanga sa'a lamaatti obbeetteeti kan fuudhee deeman malee baay'ee miidhamtee wallaaltee turte ishee. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee atillee hordofiitoo waan jiru kootu yeroodhaan nutti. Kanaaf bakka wanti waliigalaatti jechuu barbaade namni shakkamuun eenyuyyuu shakkama. Isas ta'ee warra achi keessa warra naannoo sana ta'ee harka mootummaa ta'ee maal ta'ee wanti kun shakkamuun dirqamaadha. Hojjecha obboleettii keenya kanaa ta'a turte tokko kanaan badaanaan dubbadha jedhee namni maa shakkamaan hin qabu eenyu ta'ee warra sira jiru hunduyyuu shakkamu. Waan isaan beekamu akkamitti akkama ta'e hin beeknu waan ta'eef dhugaan isaa immoo gaaf tokko adda hin ba'a waan ta'eef. Andu'aalem Gosaati qaamaan hin beekta amalli isaa akkamii nama dallanu moo nama akkamiiti ishiidhaan immoo akkamii walitti dhufeenyi isaanii yoo hiriyaa taate. Hiriyaa si tanaan nama xiqqaadhaan barataadha badaas hin beeku qaamannaan beekaa akkasittis yoo wallaaluu baadhe fakkeenyaaf aduutti himqataa dhufee ture asii ishuma wajjin qabatanii dhufanii guyyaa lama bulanii deemanii. Akan arge nama tasgabbaa amala gaarii qabudha. Isa isheedhanis nama jaalala guddaa waliin qaban nama iddoo gurguddaa walii qaban nama wal jaalatan hagan argette jechuudha. Ittis yaadhee riiritti qabatama amalli isaa kan akka nama akkanaa ta'ee sobamanuu baadhee kanan arges kanan gibbisanis kan dhiyeenya waan ta'eef haga tokko kan beeku hamma kanaadha. Galatooma obboleessa.
maal jedhee kan gadda kiyya ibsadhu maal jedhee kan dubbadhu wallaalee arraga nama kee wanti gurra kiyyaan dhagee baay'ee na miidheera obboleettiin keenya baay'ee jaallannu ispeeshaalii anaaf hiriyaa koo waggaa 4 darban kana keessa hiriyaa nama qaba jedhee maddu qananiin akka lubbuu ishee darbe dhagee doreeffisee jiru Minilik hospitaalitti achi deemee qoradhee baay'een gaddee qananiin waggaa 4 dura yeroo tiiktookeroon Oromoo yeroo jalqabaatiif wal geenyee tokkummaa humnaa jennee walitti qabamnu keessaa yeroo sana tokkummaan nama barbaadu ijoollee keenya walitti qabuu keessatti nama geessee guddaa taphatteedha qananiini so qananii biraa dhabuun koo baay'ee na gaddisiiseera sorry baay'een gaddee dhugaa ana faana ammoo promoshiniiwwan baay'ee viidiyoo baay'ee hojjenneerra promotionii uffata aadaa Oromoo beeksisuu irreecha beeksisuu bakka har'a garuu wanti dhagee baay'ee na gaddisiise sorry akkaataan iseenitti addunyaa kanarraa boqottes dubbachuudhaafis namatti hin tolu bicha bakka an baay'een gaddee waan dubbadhus nan dhabee dhugaa sorry ሞተሻል ብዬ መቀበል ከብዶኛል ድምጽሽ ጆሬ ላይ ያቃጭላል እቅዳችን ብዙ ነበር ከፋሲካ በኋላ የአያንቱ አልበም ኮንሰርት ለማዘጋጀት ተነጋግረን ነበር ስኬታችን በእንደዚህ አይነት ነገር መስመሩ ይቀየራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር ይህ የሐዘን መርዶ ብቻ አይደለም ልቤ ክፉኛ ተሰብሯል የምለው የምሆነው ጠፍቶብኛል ሞተሻል ብዬ መቀበል አቅቶኛል አልሞትሽም እንዳልል የማምናቸው ሰዎች ሞትሽን ነግረውኛል ነፍስሽን በሰላም ያሳርፈው ሲል የድምጻዊ አንዷለም ጎሳ ማናጀር ሌሊሳ እንድሪስ ያስተላልፈው መልእክት ነው ለተጨማሪ መረጃዎች የፕላስ ምልክቷ በመንካት ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ ኮታ ሜጀራኬኛ ኦሮሞኒ ኦክሳን ፈንጦን ፈይሱ ጀዳ ኡጋማ ጅሩ ወሊታሶፍናና biyya keenya keessatti namni yeroo baay'ee beekamtii isaa da'eeffatee silxaana isaa da'eeffateeti taayitaa isaanii dabeeffatanii nama baay'eetu nama baay'ee ajjeesan mucaan kuni halkan walakkaa sa'a 9tti duutee jedhame garuu moreeffisee immoo ganama argamee jedhame sa'a 9 sanatti yeroo isheen of darbatte namni arge sun maaliif sa'aatii sana akkasi reeffisee lafaa ka'u hin goosisamneeniin eenyutu arge sa'aatii 9tti of ajjeesuuse isarra darbee immoo abbaa manaa si ajji wajjin ciisti mini yeroo seen sa'aatii sanatti biraa kaatee gadi baatu eessarattadhee maaliif hin gaafanneeniin obboleettiin abbaa manaa mana sana turteettiin yeroo isheen balbala banattee gadi baatu eessa deemtaa jedhamee maaf hin gaafatamneen isin mana keessaniiti namni tokko halkan walakkaa balbala banatee bir jedhee yoo bade callattanii ilaaltanii dhiistu abbaan manaan kaate manaan keessi biraa kaatee balbala banattee deemtu eessa deemtan jettanii manoo fincaanii maafillee rooma namni ka'u maaliif kaatee jettanii waliin gaafattanii nagaadhaa waliin hin jettanii isa malee immoo du'a see sa'aatii 9tti erga argame hanga bariitti maaliif eegameeni wanti kana booddee wanti sirrii hin taane tokko jiraaniin dhugaama dubbachuudhaa fi wanti sirrii hin taane tokko jiraan kana booddee egaa biyya keenya keessatti dhugaan namaa dhibbatti hin baasa jedhuuf biyya kamiirratti iyyuu dhugaan namaa dhibbatti hin ba'u garuu dhugaa see waaqayyo hin baasa dhiiga ishee waaqayyo hin barbaada utuma immoo kaatee gadi baate ofiisee of darbatteeti ofiishee of ajjeefteen talli kuni maaltu hamma kana akka isheen geessu isheedhaan ga'e guyyaa sirbaa turte guyyaa nagaa turte amma galgalaatti nagaa turte irriba see keessaa maaltu garaa ishee nyaate akka isheen miidhamte akka isheen miicamte gadi baateeti ay nagaa jettee of darbattu maaltu godheeni egaa nuyi waan tokko iyyuu jechuun dandeenyu abbaa murtii waaqayyoodha garuu immoo warri taayitaarra jirtanii dhiiga mucaa kanaa barbaada beekamtii da'eeffatee namni kamiyyuu dhala namaa galaafatamee lubbuun namaa galaafatamee biyya keenya keessatti akka bilaashaatti hafuun baay'eedha garuu akka kanaatti immoo namni beekamtii da'eeffatees immoo wal galaafachuun gaarii natti hin fakkaatu dhiigni mucaa kanaa haa barbaadamu jechuurraa kan hafe wanti nuyi goonu kan biraan tokko iyyuu hin jiru egaa waaqayyo inni murtiirra jiru maa murteessuun
inni iji isaa bakka hundumaatti argumu haa faraduuni. Guyyaa gaarii qabaadhaan isin jira. Nagaadhaan naaf oolaa.